Daandiin qilleensaa Itoophiyaa ji'oottan 18 darbanii fi sababa wal waraansaatiin kan gargar kutee ture. Balalii daldalaa gara naannoo Tigraayitti taasisu guyyaa har'aa muddee 28 bara 2022 magaalaa guddittii naannoo Tigraay gala Maqaleetti taasisuu yommuu jalqabu imaltoonni buufata xiyyaara Booleetti argamanii gammachuu isaanii ibsaa akka turanii gabaasameera. Imaltoonni maddii oduu Reuters haasofsiisee fi gammachuu isaanii ibsan erga wal waraansi jalqabamee asii yeroo jalqabaatii fi akka maatii isaanii daawwachuudhaaf adeemaa jiran ibsanii jiru. Imaltoota kana keessaa tokko kan ta'an Aadde Kaasaay Haayiluu akkana jechuudhaan ibsanii jiru. Abbaa warraatii fi daa'ima xiyyaa jaaladhurraa addaan bahee tanan as jiraachatii ture. Qormaata mana barumsaan talatanaatii as dhufee tanan waan hundi cufame asumatti hanafe. Kaleessa yeroon oduun balalii xiyyaaraa jalqabuuf jedhu dhagahamu lafatti gadi kufee tanan boo'e. Faarumaan nan gammade. Nan abdadhaa akkanumatti itti fufa. Nageenyi kun lafa akka qabatu waaqa nan kadhadha. Nageenyoo jiraate wanni hunduu jira. Intalli Aadde Kaasaay Salaamaawwiit Tasfaayees namoottan Maqaleetti imalaa jiran keessaa tokkodha. Obboleettii xiyyaaf abbaa kiyya arguudha baay'ee gammadee tanan jira. Jarjareera. Yeroo kanatti kana caalaa homaa jechuus hin danda'u. Namni biroo obbo Tasfaayee Taklaay jedhamanus yommuu waan itti dhaga'ame ibsan akkana jedhanii jiru. Haala baay'ee gammachuudhaan guutameedha. Yeroo baay'ee booda firoottan keenyaan wal arguudhaaf adeemaa jirra. Baay'ee gammadeen jira. Tajaajilawwan hafan kanneen akka bilbilaatii fi kanneen biroos akka hojii jalqabanii waaqayyoon hin kadhadhaa jedhan. Namni biraa gara Maqaleetti imala isaanii taasisaa turan Nigistii Haayilemaariyaam gama isaaniitiin. Intala tiyyatu daharra tureeyyu saniifan garana dhufe. Karoora torban lamaa qofaaf as dhufe tanan achumaan oggasuma waan hundumtuu cufamnaan asumatti hafe. Sun gara oggaa tokkoof walakkaa ta'eera jechuudha. Amma nageenya argamuusaa na gammachiiseera. Mana kiyyatti deebi'uudhaaf jarjaree tanan jira. Waaqni nagaa kana nurra haa tursuu waan hunda gara akka duraan jiruutti nu haa deebisuun jedha. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa erga jilli mootummaa federaalaa Itoophiyaa Maqalee daawwatee booda kaleessa muddee 27 ibsa baaseen balaliin Maqaleedhaa fi magaalota naannoo Tigraay irraa gargarcitee ture akka itti fufu ibsee jira. Itti gaafatamaan daandiin qilleensaa Itoophiyaa obbo Masfin Xaasaw dhimma kanarratti ibsa kennaniin tajaajilli balalii itti fufuun maatiiwwan gargarcitee ture walitti deebisuudhaaf daawwattoota gara Tigraayitti deebisuudhaaf akka waliigalaatti hawaasa tajaajiluudhaaf akka gargaaru himuun isaanii beekameera. Dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa fuula tiwiitarii isaanii irratti guyyaa har'aa akka ibsanitti xiyyaarri daandii qilleensaa Itoophiyaa Booying 737 guyyaa har'aa bakka buufata xiyyaaraa Aluula Abbaa Naggaa qubachuu isaa mirkaneessanii jiru. Manni maree waldaa hawaasa siviilota Itoophiyaa yookaan The Ethiopian Civil Society Organization Council jilli olaanaan mootummaa federaalaa Itoophiyaa daawwannaa naannoo Tigraay keessatti taasifee fi marii hanga'oota naannoo Tigraay wajjiniin taasise dinqisiifachuu isaa Kennedy Abaatee gabaasee jira. Manni marichaa tarkaanfiin tajaajilawwan bu'uuraa kan akka ibsaa, bilbilaa fi baankii deebi'anii akka hojiirra oolan murtaa'uu isaa haala gaariitti fudhachuu isaa kan ibse gabaasni kun waldichi miseensota 4,000 olii kan bakka bu'e ta'uu isaa ibsee jira.